Wayyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko miidiyaa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas obbo Adoolaa Baanataati. Obbo Adoolaa Baanataa godina Gujii Lixaa keessatti wanta uummata irratti ajjeechaa uummata irra deemee fi akkasumas uummata dirqisiisanii gara duraa oofuudhaan nami shaniin rasaasaan dho'anii mootummaan humna addaa Oromiyaatiin madaa'anii jiranii. Akkasumas kabaja ayyaana Irreechaatii fi kabaja ayyaana cuuphaa baranaa wal bira qabanii obbo Adoolaa nu ibsu jennee abdanna. Akkasumas kabaja waggaa arfaffaa sirni gadaa UNESCO galmaa'e jedhame bulee horaatti kabajame san irratti wanta taateewwan mootummaan dalagaa turee fi akkasumas achii fuudhee abbootii gadaa dirqamaan gara naannoo Tigraayitti oofesan. Isa kanarralleetti wanuu jedhan jennee abdanna. An kan qopheessee isin Shannaa fi Goljaati. Addisuu duubaa gargaaruu ammas hin dagatinaa adaraa keessan Gumii Boko irra kaa'ee jira. Addisuun duubaa kallattii lamaan dhibamuudhaan hospitaala gubbaa ciisaa jira. Oromummaa callaadhaan akka isa gargaartanu isin gaafannaa kabajaanii ulfaadhaa wayyamaa sirba kanaan booda walitti deebina akkam qopheessee isin dhiyeessaa jiru ana Shannaa fi Goljaati. Ulfaadhaa wayyamaa.
Uffatee kufaa muka yaabanii albee morodaan qabu ofeegii yaa goota koo ofeegani si galee abbaatti himanii ofeegii yaa goota koo ofeegani si galee abbaatti himanii kaa'u jedhi yaalolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii ammas ammas kaa'u jedhi yaalolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii ammas ammas kaa'u jedhi yaalolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii ammas ammas kaa'u jedhi yaalolee koo daabee itti birbir eemmolee koo na qabii ammas ammas eemmolee koo yaalolee koo eemmolee koo yaa hiikannaa bonaa yaalolee koo yaa saroo basaree eemmolee koo lolaaf baati gadee yaalolee koo erga goonni galee eemmolee koo rooba baasa aduu yaalolee koo waraabeeksi dhalee eemmolee koo cidha keetti ilaalii yaalolee koo waarisiin hin tolle yaalolee koo hiriyaa dhugaa hartuun nama hub hartuun nama hub hartuun nama hub yartuu gantuun nama hub yartuu gantuun nama hub Yoya Adisha Akamul. Yoya Pona Demi Banana. Ulfaadhu wayyamii yeroo ka gubdee sagantaa kanarratti dhiyaatte wanta biyya keenya keessatti deemu kana uummata keenyaaf ibsuu fi nu dhufuu keetii fi ulfaadhu wayyamii siin jechuu barbaada maqaa Gumi Boko miidiyaati. Ayyee sududumaan gara gaaffii deebii keenyatti godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti murtii xillisaa bakka jedhamutti waraana adda bilisummaa Oromoo sakatta'u jechuudhaan qotee buloota dirqamaan qabanii billamaa fi ebootti kennanii dhaqaa sakattaa jedhanii qawwee duuba itti qabanii soo deemanuu hin deemnu warri jedhanii fi ammas nama fichaa keessatti abaa'oo qubsiisteerta jechuudhaan namoota akka sallii maadhee nama jedhamu irratti ajjechaan raawwatamee jira. Poolisii humna addaa Oromiyaa keessaa nama lama du'ee poolisii idilee keessaa nama lama akkasumas namoonni nagaa nami sharrasaasaan rukutamanii jiranii biyya tokko keessatti nama eboo qabateef nama billama harkaan qabu fuutee deemi gara duraatti naaf loli jechuun kun akkami qawween duuba ati qawwee qabattee qawween duuba itti qabdee qawween sodaattee warra qawwee qabatu sodaattee kana gochuun kun akkamiin laaltaa dijaame? Hanya fakti wajen tochi adda guutuu je Oromiyaa keessatti waan karaa qabsoo Oromoo kana laalchisee waan guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi waan gara amma godina nuutitti dhalannee santi yoo amma jenne kenna suni akka dabaa lafa hiixuuti lippoo lafa fageenya qabdu information gara je nudha qabanu male sochii lafa hundatti addee hundatti gara amma karaa harqalloo sadiitti qidamee dabarte illee akka waajjira dhageenyeerra nuti ammoo wanni odeeffannoon namaa kenninu odeeffannoo nama karaa deemu hundi haasa'u callaa muti wanni koo hagam qabatama qabdii hagam dhugaadhaa jenne nama amanamarra yo information gaya arganne yo oduu gaya arganne waan takka afaan bananne dubbachuu dandeenya. Kanaaf wanni ko amma
gara amma bulee horaa yookaan gujii bahaa kana callaa bote gara gujii maando gujii lixaa callaa bote gara gujii bahaa kanallee je addeetti lafuma lafatti informationitti yookaan beektaa oduutti nutto nurra achi hiixoo ta'e malee wanni waa hedduu deemaa jira. Waan kanaaf haga dhaqqabneef haga irraa wadhagganne oduu walii dabarsuun waan barbaachisaa marroo ta'eef asitti haanne. Haa ta'uuti jechaati amma jette kana ummati warra mootummaa fi jedhu maafiyaan kun haala jiru ummata baasanii dirqisiisanii billaa fi ebootti kennanii woboo nurraa dhabamsiisii woboo nuulolii jedha jiranii uummataan. Beektaa silaa akka seera addunyaatti kanagayaa uummataa kanagayaa kolbaa eegu mootummaa malee uummati baay'ee nagayaa mootummaa eeguuf mootummaa ka eegamuun uummataanii miti. Ummati mootummaa wanni jaaramuufu mootummaa jedhamee mootummaan tokko wanni gadi lafa dhaabamuufu jalqaba waa hundaan dura nagaa naannoo sanii nagaa ummata sanii tissuudha. Achirraa taree waan badhaadhinnaa waa akka barnoota waa hundaa jedha wanni waa hunda dursaa nagaa. Nagaa san nami eeguu karma feetelleeni mootummaa. Ammoo wanni waan beekta fugguu taatee amma maanta ajjirti mootummaan anatissaa nagaa kiyyanaa eegaa jedhee ummata harka duwwaa deemanii akka beektaadhu yoo adoo dhugaadhaa nami kun mootummaan kun mootummaa yookaan beektaa ummata sanii ta'e quuqama ummata sanii ta'e ummata saniin dura ifi kenna. Waan mootummoota addunyaa garaa garaa kan godhan jiran waan poolisiin garaa garaa addunyaa tana godhan jiran rakkoon takka ummata radhaqqaddi jennaan ifi dura fiiganii ifi kennan jechuu balaa sanee poolisiin addunyaa kan nu dhaggaa jiru. Ammoo faallaa sanii beektaa sababa malee nuti mootummaan kun mootummaa maafiyaa hundeen qabu addeerraa harka hin qabu kaabbaa mootummaa amma saayikooloojii namaa keessa maaltu uffateera waan mootummaa jedhu takka jira jechuudha jedhanii waan kana herrega. Mee ilaa wanni kun akkasii mootummaan taane fagoo dhaquusi barbaachisa. Mootummaa tokkotti ummatarraa nagaa eega. Balaa ummata dhuttu mootummaa eegamoo ummatatti harka qullaa ba'ee mootummaa kiyyanaan tuqnaa jedhee mootummaa eega jechuudha. Kuni akkuma kanaan durallee isii abbaan maanii haati maanii jedhaa turre waa haadhaaf abbaa biyya haadhaa waan jedhaa kanarratti kanaan dura waan kana ibsichaa tattaafannetti adda bifa salphaan afaan gabaabaan abbaa warraatti haadha warraatiin baay'ee badaleen dhufe yookaan waraabessu dhufe ati nurraa achi loli jedhaan jechuudha inni goda ciise faallaasan jechuu bara yookiin ijoollee xixiqqoon gadi baay'ee waraabessa kana loli jedhe ka abbaan silaa ijoollee ofirraa tissu kaan abbaan eegumsa tika nagaa maatii fi bulanii akka oolan akka balaa nyaaphaa isaan hin tuuru bineensarra beelarra eebuurra maatiin akka dirqama qabu sani mootummaan akkuma sanii ol yoo guddittee ilaalte biyya tokkoo fi abbaa nagaa ummata fiitis beelaaf dheebuu balaatti dhufu irraa eega jechu wanni mootummaa nami gadi baay'ee mootummaa kiyya jedhee ijaaratuuf kan
wanni kun mootummaa kennaa moti koranneetuun beeknu waggaa 150 as jenne halkan guyyaa waan kana dubbannuuf mootummaa moti gartuu akka tajaajiltuu takkatti na tajaajilaa jedhu kanu uufu mootummaan ta'in ka ummata sanii mootummaan ta'in mootummaa kana jechuun mallattoon dhaabattee yoo laaltee jette bari beenu abaa'oo yookaan waboon irraa lolu waboon bari diina ummataatii moti ammoo diina ofii mootummaa akka diina mootummaa ta'e marroo beekuufi isiniif diinaa moti anaaf diinaa ana lolaa jedhaa jira jechu ana tissaa jedhaa jira jechu kanaaf wanni amma beektaa naannoo santi nama oorruu fi fichaa fi qotatee facaafatee deemu waraanni hidhatee deemu kaadda bilisummaa Oromoo yoo karaa san dhufee darbe yoo oorruu san keessa karaan beektaa inni deemu qaxxaamuru taate ajaja abbaa sanii oorruu keessa qaxxaamuraa jirraan jedhanu nama hidhatee deemu karaa itti tolte istirateejii fi karaa isa baatturra hundaa'ee deemu lakki ati nama gibira naa gabbaru nama ana mootii na godhate nama oorruute keessa deeme namni oorruute haala ala yoo beektaa midhaan namallee caffatanii nyaatuun jiraattu ta'a lakki anas irraa eegaa jedhee abbaa oorruu ka gibira kaffalu kaanis silaa kaadoo mootummaa taate karraa eeguu malee mootummaadha kanaaf wanni lafa santi deemaa jira waan faallaati waan beektaa kanaan durana jedhaa ture waa heeraaf seera biyyi sun takka hin horatin adda qawweelli harka baddeer dur qawweedhaan beektaa nama sodaachisanii adda qawween suulle harka bushootteer akatti qabatanu humnatti dhaban jira waan kaabaa kibbaa bahaa lixaa addee hunda keessa jidduu keessaa wanni ta'amaa jiraa kun waa ilateen naan dhagamu kanaaf ummata anarraa eegaa anatissaa jedha mootummaan bilxiginnaa kana jedhee fixuu barbaada asheenaafi ayyee ulfaadhu wayyami lola gaafan gaddaa kanatti abbaan manaa sallii dullacha kullee jedhamtu obbo Dukkallee Roobaa kan jedhamu immoo qaama nama miidhamee dirqamumaan kana godhaa jechaa turanii kun akkasii garuu silaa asoo danda'anii amma abbaa manaasii jeesanii reeffa fidanii kennanii fi ijoollee jaa qabdi salliin tun haati mana namicha kanaa ijoollee jaa xixiqqoo qabdi ijoollee kana keessa namni fidandee tokko hin jiru akkasii jiraataa jiru amma rakkoo keessa jiru reeffallee guyyaa jimaata darbeeti reeffallee yoo awwaalanii jiraatanillee hin beennu waan akkanaatti deemaa jira jechuu barbaada yoo kanarratti ummanni keenya immoo kanarraaf maal oduuf godhee wayyaaf jetta ati shaakii jedhame waan akkasitti deemaa jirta yaa asirraa waan beektaa jedhu an danda'u mootummaa kan akka mootummaatti laallatummaa mootummaan kun nagaa isaati isatti hin jiru akka ummati naannoo san qubatu lafa adda Oromoo namni nagaa ummata kanaatti sichaa deemu akka waboo ta'een beeka tika ummata kanaa dhoogichaa fi ummata kana burjaajessa assi nyaadha kayyi akasi burjaajessee si nyaadhu dhawee si nyaadhu kaani kasi bilisa baasichaa kasi abbaa biyyaa godhichaa gaddeemu ka biyya abbaa biyyaa si godhichaa gaddeemu ka biyya keechi biyya nagaa godhichaaf gaddeemu kan ati naa balleessi
بتا إلى واجرجع أمو كبداجو أمتها في أكا نعم أنتين أكا بلان تين أمتين بيك كرابلا إرنا ديما أفي baroota darban ka mootummaa yookaan beektaa maafiyaa amma jiru kana callaa miti mootummaa darban hundarraa kaasee haga biyya san empaayirii abisiniyaa kana jala kuufne haga isaan dhufanii nurratti fe'amaaniyaas kaasee mootummaati kan godhuu mootii bare mootummaa nurraa fayyadamu mootummaa akka meeshaa akka qabeenya akka horte nutti fayyadamu yoo naannoo tokkotti empaayirii san keessa kaatu ana asii fuudhee na dirqisiisee ana mootiidha kunnoon lafa sannaadha isin jedha wanni beektaa fuudhee ummata kana waan dubbarate waa adda callaa miti adda qaama isa bira dhukkee fi beektaa وبونو كان بيتا أمتي وراني أدب لسماء ورموكو وفي في موت باري موتم ما كان بيتا وان دران دربان وان بيجا سانكي سدلغان هندا إن أكا أمتات أكا أبات أكا نمجا نياب آلولي أكا وراني إجيسي إتجيسو تيموت إني نكيتو ما إتتولي نمكو أمته نباته حفه جراته أمود نجا إسا كاي مثلا من اللي كي كأراد كيلو جرسا وانو ما أتي قد يتوفى فاقوت ونني فرا اتفاتون ونني دللا قرأتيرو ورانا جاري ورانا ليجسين تيموتي أمة إجولة أبوتي فهات اتئلوته قدر قدفت ijoollee tana fuudhanii kaayoo malee olola garaagaraa gurra duuchanii doofa kateellee akkuma isaan godhanii ammoo deebi namoota beektaa waan kanaan duralla jenneerra keessattuu ijoollee harka qalleeyyii yookaan beektaa jireenyi isaanii guddinni isaanii akka aggalaa alaa guddatan kan adda mootummoota Afrikaa bakka jirtu waan garaa jabeennaa takka itti hujjatichaa fi namoota kana tirendii godhanii waraana godhatan jechuudha. Kamaatii ijoollee maatii jalatti hin guddatin kan. Maali? Hiika maatii akka hin qabne kanaan duraan dubbanneeru. Ammoo yakka mootummoota addunyaa kanaan ta'e walirra jiraatan maali? Keessattuu mootummoota Afrikaa ijoollee maatii malee guddatte kan fuudhanii leenjisanii kiraateeriyaa guddaadha jabeessitee ijaartee waan garaa jabeennaa yakka mootummoota Afrikaa hujjattu uummata ofirratti warroota akkanaa kana leenjisanii guddisanii jabeessanii uummata kaanii uummata fi mootummaatti taane isaan teessuman akkaanii deebisanii ittiin nyaatan jechuu callaa barbaada yoo si ibsee jiraatu ta'a. Ulfaadhu wayyamii shaakiyyaa akka gaariin na ibsitee gochi kuni gocha gara jabeen uummata keenya irratti mootummoota darban keessaa mootummoonni Itoophiyaa dhufanii darban marti baduma uummata Oromoo irratti dalagaa turanii baduma sanatti itti fufee jira yakkuma sanatti itti fufee jira haa ta'u malee kuni hamma ol dabale kun minilikii caala minilikii harmaaf harka muree kunis morma Oromoo akka muraa jiru argaa jirani bakka baay'eetti ijoollee akkaataan itti jeesuun waan mudhatu kana jechuu barbaada mee gara gaafii kee lamaffaa tan ce'a gaafii kee lamaffaa kana yoo si gaafadhu kabaja abboota galmaa'uu sirna gadaa UNESCO irratti galmaa'e jedhanii yuunivarsiitii Bulee Horaatti qophaa'ee ture waggaa arfaffaa isaa kana gaafa kabajan kana abbootiin gadaa maal jetteeni waraana erganii isin eegnaa jedhanii abbootii gadaati sirna gadaa keessatti jadhaabaa jira kabbaa gadaati inni nu waraana
nuti jedhaaba qabnaa nurraa geessaa feenuu waraana nurraa deebisaa maanii fi ardaan jilaatuni wakiin bakki jilaaftee gadaan ta'u kana gumiin tuni eboo lafa waraantu waan baay'ee gadaa dhoogamu jira garuu isaan waraana qabatanii seenan dirqamaan seenanii abbootiin gadaa lakkii kanan feenuu nuutini nama nuti suqabanaa jedhaaba kenna jira jennaan diidataniituma dirqamaan achi turan achi kaanaan immoo maqalee geessan immediately abbootii gadaa Oromoo qabeenya isinii qabdee dhufte maanii jedhanii gara maqalee geessan isa kan akkamiin laalta nama isaan jedhaaba qabanii maaliif waraana achi keessa galuu barbaachisan beekamu abbaan gadaa Oromooti malee abbaa paartii yookiin dhaabaatii miti inni nu mootummaa tokko abbaan gadaa anaaf mootummaa tokko sirni gadaa dhugumaatu lafa dhaabate maaliif sirna gadaa kana keessa galanii isaan kana godhan jetta waan sirna gadaa keessatti taphatamaa jiru kan akkamiin laalta adishaame hayya infaatti wayyame wannan ma beekta sirna gadaa kana yoo teettee ilaaltu sirni gadaa kun institutionii of dandeette guddoo takka silaa wanni sun waan biyyi takka seera biyyi tokko ittiin bultu ammoo seera sanii koloneeffataan biyya kana dhufe mootummooti si cabsanii biyya kolonii kana dhufan ka Abisiiniyaa kun humna ati irra jirtuuf gadaan kun hin badu jedhee seerri gadaa kun hin badu balleessuu dadhabanii gadaa Oromoo keessatti ture mataa Oromoo keessaa bahuu didee hagaadhaa ture wanni Oromoon karaa nagayaan leente karaa beektaa hunnoomanii karaa humnaan leente wanni Oromoon qabsooftuufi sirna gadaa kana laafaa deebisichaa fi lafa gad dhaabannaa wanni Oromoon itti waaltotte irratti ijaaramte wannummaa Oromoo jechisiise waan jiraa keessa inni guddaan inni beektaa waal ta'e ka jidduutu utubaan akka seera gadaa kana ta'e habashaa akka gaarii beekte seerri kun cabuun dandeenye jibbamaa motii gadi suutaan dur ijjeesichaa yaadaa turanii dhabamsiinne jedhanii adda suutaa wanni kun cululuqaa jirti gadaan kun cululuqaa jira amma cululuqa isaa kun deemee hin waalteera hin gabbataa deemaa jira gadaan Oromoo biratti kanaafi qajeela beektaa sitta dhufanii gadaa kana akkasiin hin mormine akka dhaqanii girgiddaa dhaawamaa badaaranu dhagga qajeelatti gatii guddoo akka isaan kaffalchisiin dadhabanii amma maal godharre gadaan kun akka bosona jiraatee akka woboolloon waa heeraa fi waa hawaasa keessa waal ta'ee utubaa hawaasaa ta'ee jiraata wanni isaan lolanu waan nuti balleessichaa deennu utubaa nu murichaa deennu kana Oromoon lolti biyya keessallee ta'e alallee bakka jirtu wanni isin itti of ijaarteertu utubaani gadaadha gadaa kana attam goonaa jedhan akka isaan godhichaa yaadan jaalala ummati kun qabu gadaadha gatii ummati kun irra ijaaramee dhugata warroota adda abbootii gadaa ta'an kan dirqisiisanis sossobane gowwoomsaneelle waan fedhen jedhanii
aka wanni kuri bushootu wanni dummi aawatan aadaan durmi oo aadaan dur gabbo kanami duuchin dhufee laalee araadatti bahu ka fagoo jiruuf ka dhihoo jirulle ilmi namaa yoo beektaa seera gadaa kana ta'ee bira laalee jedhe namni duuchi waan kana akka araadatti bahu wanna kana mallee amma jiru maan godhan waan beektaa gadaa heeraa fi seera isaa keessatti hujan takka irra hujanii busheeshuu barbaada akka jibba akka beektaa gatii dhabu kana godhichaa fi odoo heeraa fi biyya nagaa keessa jira nyaaphi dhufee beektaa gadaan lolu jiru akka nagaatti adoo beekuu fi wanni isaan godhan kanarratti of abdii dhabichaa namoota waan kana yuunivarsiitii jechuun bulee horaa keessa jiru nyaaphi alaa dhufee Keeniyaa lolu yookaan Suudaanii dhufee lolu jiru ka waan kanatu kun yoo haqa kana quuqama ummata kana qabaatu taate maaliif ka kunnooji nama dhaqaanaa du'aa jedhee nama waraana hidhatee firraa ta'u neen qacaqqisee qeerransa firraa maratee ta'u dhaqanii duchiisanii maafi ummataan tututtuqa dhaqee sanin lolu qawwee isaa sanin loltu yoo dhiirummaa qabaata amma kana maali yoo amma beektaa gara beektaa waan biraatti nan baasin yoo beektaa waa heera seera gadaa kana dhugumaan ani hayyoot awwaa heeraaf seera gadaa amma dubbatichaa bu waa isa argaamamu kana dubbadhaa malee waa heeraaf seera gadaa warroota hayyoot meeqaan lafa kana guuteera odoo carraa argadhe anuun mana barumsa sanii dhaqee galee bara waa akka dabaa hawwutan ammoo wannatti argaamamu kun Oromoodhaan nuti nyaaphaan warra faallaa gadaa qajeela fuula duratti itti dhuficha dhabichaa fi itti dhufichaa mootii harka jalaatiin bifa nami hin hubanne takka bifa gowwoomsichaa takka jedhichaanii abbootii waan kana geggeessi waan seerri ammallee irra deebi'a waan seerri heer gadaa tumee gadi kaa'e waan laguute waan dhooggaa ta'e takka waan beektaa sila abbootiin gadaa godhuun malle takka waan naannoo saramoonii gadaa san yookaan beektaa ayyaana yookaan beektaa waan godhamu san irratti waan hin taane harka keessa keeyanii xureessicha waan qulqulluu ma xuraa'uu dhadde wanni xuraa'uu dhadde wanni xuraa'e walitti qaddee ol keetti hi'a joorti yeroo hunda gadaan qulqulluudha nami dhugaarra dhaabate nami ilmi namaa waan bulchiisa waan nagaya nami waan kana yaadu nami gadaa jibbin jiru kanaaf amammaan godharre waan hin taane warroota isa eegu akka aadaatti hin qaba kanaan dura enu dureessi Oromoo kun kaage sodoree kun dinquun waa inni waan aadaa foollee maali kana hunda dhaabee waan tartiibaa waa inni lafa dhaabichaa deemaa ture san arganii wanni inni godhu waan beektaa addunyaa tana hunda keessatti yennaa gabaadduu keessatti addunyaa tana walgaa seera siistema militarii akkaataa nama kun haala poolisiitu ittiin nama tissituuf akka bifa nagayaatiin wanni jedhe kun adoo ta'u nu waan nagayaatti keessa dhalannee guddan me bakka tokkotti irracha baraji diddame mana 2019 gaafa ayyaani de nami yodi qatte miliyoona torbaati olitti ilmaamam ka gadi ba'e san bishaan irraa dhangala
مسيرة مسات النجاة فتدين هفورة نجاتين دين هفورة جبسة هفورة سيدنا دريسا كان ولكم غرغار سواق أولين هدان سواق أولين كان نمي أغانا جيو كان خباي كان جي أنقل أمة أورموكم بكم أمة أورمو تباي غافا مفكين أباون على أقل تقاسمة تسا يودي كاتنا مليونا جان قدواي في النكي سات بكا سنتي وان تاني ميلاد در مسرات كوان كبسير كونجي أورمو جتون أورمون نجيا جالالا بدا إن وان واسم نقول هنا سيرا قداكا وان كان هاركم نبالي سيكا دي ميكا وان كان قد أما لو كان جدئتنا الراباه موار ربي سيدأغرسيس أبوتين قدا كابا إتوبيا برات ممير رسين قدوما نفسنا نتأ سينسي إسين كدوما منتين آدا قدا أورمو كان يجي المان تقرأي بيتي آدا كان بلترتي آدا تنا بيتي آدا سانيتي سيرا سايتي بلاتوراني أمارا في سيراكم والركابة قبطهم بيكاني أمو أدو جنان وانكو أكاسين قبطي جادين وانك purposely يفورا دوران آمتي أتلال أبوتي قدا بكا أيانا ساني وكا اتكابة تكا يونسكو وقا ميك أفاكا جتسا أكرا كاساني واني مكالك جيساني مان وانو بانقفا جدي چان تتافا قبصو أورموتو قبصو ورا تركو فما وجي ولته الانسقط أما قبصو تنا ورا تركو فما كان برام مان قول اتشادي مان واني قد أكون جارة ما دي مجد في براتي أمتك باكنا براتي كما نساني لك كما أما وانا كان فوران السنة أدي مالي أولشاني أبوتي دادا كان أدي مالي أولشاني وانا كان حركة جلاتي حركة باك أبو أباني أكا أمتي أورمو أوكل وان كان بيتا جبتي في بيتا نما ولدت بوسا أكمي وان كان بوتا لأني أبوتي دادا كان أخجب بما وان قدام وان يكون هو جالالاني أنا تفكر دلكسيسي تشاني أنا تقول صباموداني هؤلاء دي هوري صباموداني أتكلم سوندلو كل يجوك يامي وان غرا إباني إساني رجل أنا وان إسان نما أبوتي غدا كسري كأودان جاني روكان كسري ماله كأودان جاني غرود إباني موتمان سياسة أورمو بالنسيتشا إتو غداجرو توكو أدي ماله أبوتي غدا كان أولتو يوكان أبا غدا أبوتي غدا كان هيرا في سيرا أورمو أوتينو odoo hin ta'in akka ifiin harka feetiin qaqqabe harka isaa ka qulqulluun ta'e kaane xureessichaa deema ammoo akkan goonare kanallee yaaduun ullee barbaachisa wanni kuni harka beetta ummata beetta qaamaa yookaan jaarolee achi dhaggantee muti habeetta biltigindaan lolaa jiru yookaan beekta balleessichaa deemaa jiru siistema seera gada instituushiishan balleessichaa deemaa jira mala namooti suni
tokko dhufaa tokko darbaa tokko bu'aa tokko dhufaa tokko kunin madar amma wanni isaanii mataa bowwootti ta'e wanna kana akkaataa jibbisiisan tokko irra hujatan jiran jedha gabaadduuti jaakatti hubadhe akkanatti hubadhe jedhee si wanni jedha ashee. Uffadhu wayyami wanni isaan godhuu barbaadan akan kiyyattu badhuutti daldala siyaasaa maqaa biltsiginnaatiin irra daldaluu barbaadane. Kan biraa jadhaaba jira. Jadhaaba jechuun akkuma foolle jechuudha. Jadhaaba qabnaa nurraa deemaa jetteen abbootiin gadaa akka dhageetti warruma keessa jiru natti hime. Jadhaaba qabnaa nurraa deemaa. Nuti waraana jadhaabi isaaniitu waraana. Amma dhaggitee jiraannaan foolleen qawwee malee nagayaan sisitee akka galchite dhaggite. Jadhaabi ulee qabate eenyu ta'e amma isaa eenyurraa akka isaan sisitaa barbaadan iyyuu hin beeknu beektaa. Isaan dantaa siyaasaa taphatuu barbaadanii bakka sanitti dantaa siyaasaa taphannee Oromoo gowwoomsinee nuti sin eege jechuu barbaadanii. Garuu abbootii gadaa kana ni beekti ijoolluma isaaniitti ijoolleen marti. Isaan maal barbaadaniiti? Dantaa siyaasaa buufannaa yoo isin tissinee abaa'oorraa isin tissinee yookiin ebalurraa isin tissinee. Istuun dandalu isaan ilmaan isaaniirraa ilma keetirraa si dhooguu ilma keetii si gargar kutuu waa hin danda'amne sila. Haa ta'u ammoo gara naannoo Tigraay geessanii abbootii gadaa maanii godhanii jedhee of karaa kanaan ofii wanni jechuu barbaadeeti namni aangoorra jiru kuni. Mee kana itti dabaluu barbaadeeti anis garuu mee abbootii gadaatiif waan dhaamtu qadda daqiiqaa tokko keessatti abbootiin gadaa gocha mootummaan isaan godhu. Maaniif isin jedhaa jira abbaan gadaa qumbii nyaata. Yoo qumbii nyaate baallii gaafa fudhatu qumbii nyaata gaafa qumbii nyaate dharaan dubbata. Dharaan ragaa namatti hambaatu waan hin dhaggine takka ittiin galtu mas hin jeesini. Abbootii gadaati maal dhaamuu waan dhaamtu qadda. Asirratti yoo waan abbootii gadaa kaattee jette ani abbootii gadaatii fi wadhaamuu wanni ambeettaa jee dhaamee yaada isaanii dhalchu takkaan hin jirtu. Maali jennaa isaan ta'an waa hunda beeka. Waan dabeef waan qajeelu. Waan milkiitti qabanuuf waan milkiitti hin qabne. Aadaa fi heeraa fi seera isaanii irraa hundawanii isaanii beeka ammatan. Ani wanni jedhuu danda'u isaanii fi mootii odoo warroota bilxiginnaa ka isaan siyaasaa ittiin fayyadamu jedhan kanaati. Maali dhaamsa qabdaaf yoo naan jette diqqaattuu tasaanii qaba. Ammoo ta abbootii gadaatu anaaf waa anaa oliiti. Waa hunda jaddu. Waa an dandeettitti hin qabne. Kanaaf aadaa fi heerri seerri gadaa isaanii akka jalaa gubbaan walirra jiranuu wali taajjaban jedha malee asirratti abbootii gadaati akkana godhaa tana addee tana hidhatanii kana bagootaan hin jedhuun maani nama jecha tokko xallaan kanaan durallee jedheera jecha tokko xallaan jedhee ta abbootii gadaa kana irraa baay'ee ta warra bilxiginnaatti ta'a. Abbootii gadaatiin wanni an jedhu isin nama muka yaaddanii muka gubbaa jiru an nama lafa jiru waa huju godhuu dandeetti sitti beekaa waan qadditoo sii jiraan nama muka yaabee gubbaa jiru santi addeerra jiru santi ifi beeka an tana godhi jedhee waa isa dhibee ka muka gubbaa jiru beeka jedhan an tanuma jedhee fixa. Waan qajeelarra jiraatanii waan dansaarra jiraatanii tana jiru. Ta warra beektaa hoogganoota warra gadaa kana balleessuudhaaf siyaasaa beektaa heeraa yookaan beektaa aadaa gadaa ka Oromoo ittiin bulaa turte kana. Akka beektaa waan kanaa quuqantanii akka waan kanaa beektaa tajaajila kennatu takka gootanii xureessuu gadaa jirtan kana jibbii jaaladhu gadaani
qulqulluu dhawaa waaqa biraa humna waaqaatiin waggaa 150 tureera. Humna namaa callaa miti. Kanallee beeka. Ammoo deebi dhaabbolee siyaasaatii fi Oromoo biratti gadaa jibbisiinna jettanii addee gadaan hin malle ka oolchitan kun ammoo nuulle dursinee dhagarreerraa odoo haga feete abbootiin gadaa waan feete goote odoo yakkite akka aadaa itti gaafannu qanna malee gadaani namoota dhuunfaa sarratti hin jaaranne seera Oromoo irratti gadi jaarame Oromoo guutuu irratti namoota sani nu hooggananuu jennee is anneeti nu amantii teennaa bote nama sani nama yoo milkiitti hin qabaanne yoo beekta waan hin taane irraa argame jedhame duruu aadaa akaarraa kaattu qabdi. Kanaaf ammoo aadaa gadaa kana warroota kana ittiin fayyadamannee balleessina jechuudhaan waan hin yaadamne ka ala jiru ta'e ka biyya jiru ta'e nuti gadaan gadooma seera gadaa sani institution sallallanna malee namoota waan san keessa amma tajaajila kennaa jiran irratti hundoonnu nuti waan hin buqqaane kanaaf guddoo odoo hin dadhabsiisini isinii wayyaa waggaa 150 addee iyyuu sochoosuu hin dandeenye jedhee kana isaanii dhaama warra biltiginnaa maqaa Oromootiin deemu kanaaf. Ulfaadhu wayyamii ani yoo Oromoon biltiginnaa keessa jiraatanii dhugumaan Oromummaa dhugaa qabaatan akka kiyyatti sirna gadaa keessa harka fi baafatanii gadaan aadaa qaba gadaan ifiin deema sirna gadaa keessa akka isaan harka baafatan gaafadha. UNESCO irratti galmaa'ee jira amma balleessuu waan hin dandeenye yeroo biltiginnaan yeroo opiidoon gaarii jechuu kiyyaa muti yaa opiidoo gara biltiginnaa jijjiirame yeroo ammaa kana ta'e sirni kun akka UNESCO irra galmaa'uun godhamu ture. Amma waan addunyaan harkaa qabdu kanan balleessinaa harka shasheessinaa harka wogoona jettanii deemaa jirtanii ittiin milkooftanuu harka keessaa baafadhaa. Nami Oromummaa qabdu sirna gadaa jadhaabaan deema abbaan gadaa kan harka keessaa baafadhu jechuun barbaada. Abbaan gadaa anis humnuma isaa ittiin qeequu fi angootiyaa muti isa waliin dhaabattee dubbachuu hin danda'u namuu kamuu hin danda'u garuu warra angoo fi dantaa siyaasaa ittiin daldaluu barbaadanuuf kana dhaama gaaffii kiyya xumuraatti deemname. Kabaja ayyaana cuuphaa fi irreechi barana kabajamee jira. Yennaa irreechi kabajamu koronaa vaayirasiin dhibeen amma dhufe kana baraa kuni waan dhufeef hin kabajamuudhanii uummata Oromoo dhooggamee ture. Garuu taateewwan guyyaa har'aatiif kalee argaa jirru ayyaanni cuuphaa warra Ortodoksii yennaa kabajamu immoo akka wanni kun hin jirre fakkaata. Garuu yeroo akka malee biyya san keessatti amma koronaan hammaatee deemaa jiru. Kana keessatti akkasitti deemaa jira. Fakkeenyaaf gaafa ayyaana irreechaan kabajadhee mucaan tokko alaabaa Oromoo uffatee dhufee alaabaa Oromoo san irraa qabanii co'uu poolisiin irratti waan tokko dalagu mul'ata. Amma immoo asuma deebi'anii guyyaa kana alaabaa Minilikii dirree irratti fannisanii maal gochaa akka turanii waan mul'ataa ture. Mee isa kana akkamiin ilaalta Shaakii? Ulfaadhu wayyame ani ammayyee awwanni kun anallee ta'e namooti waan kana hordofan waan biyya san keessatti deemaa jira dammaqaa ilaalan hundi akka waa haariyaa tokkotti ilaalu. Wanni kun waan godhamaa dhufe maal yoo jette eenyutti lammii biyya saniiti mirga waa ifii ka godhachuu danda'u ka mootummaan tiksuu danda'u ka mootummaa kiyya jedhee biyya ofii irratti waa aadaa fi waa amantaa fi kan godhachuu danda'u lammii eenyuuti eentu olaantummaa lammii qaba
eentu gadi aantummaa biyyeessan keessa qaba waan jedha waan lafarra deemaa si dhaguu barbaachisa nu dhaguu barbaachisa jechuudha. Amma waan irratti bara kana kabajame akka biyyi suni keessattuu amma wanni bilxihinnaa Ormoo yookaan OPDO jedhan kun hagasii waan takkatti tajaajila Oromoo waa godhuu hin dandeenye. Waan takkatti waan murteessaa Oromoof murteessaa ta'e akkasiin waan takkatti godhuu hin dandeenye. Waan kanarraa kaanee hubachuu nu barbaachisa. Gaafa kanaan dura irratti kabajamaa ture. Maatii abbaa warraa irraa du'e fakkaatti jennee waan kanarratti lafa qullaa kabara duraa hangasi ummatitti bahee kabajama. Akkana gochaan kun wanni kun waan dhara addee malee jira waan bakkas hin ta'in waan amma biyya keenya dhufaniin Oromoorra gattuulan kun bakka isaaniitii mun kaabbaa biyyaa ka irrechaa kun addee aadaa fi itti ilalee ka'ee irra deebi'uu dhaggan. Kun waan beekamaati kun wallaalaa mooti beekuma godhameetu odoo arginuu nyaatamnu haga dandeennuuf haga carraatti argannetti ofirraa ittinna. Aadaa isaanii hore haga dandeenyetti gabbinnee mudhinnaadha. Meetee ilaali alaabaa biyya Itoophiyaa ka jedhamtu ka heeraa fi seerri beektuu motii bare ka isaa hidhatanii deema. Ka heeraa fi seera saffaallaati. Ka ummati kibba jiru ka kaaba jiru lakki wanni kun nu fakkaatti waan teetellee tana baattellee waa achi keessatti if dhagarru kaan kasaan jedhan kaan kanaa moti lummutti ummati lummutti kaayoo lummutti qabu ila duluunfatanii biyyi sun waa akka biyya dhararratti gadi jaara biyya addee maleerra gadi jaara biyya wanni waa isaanii taane kiyya jedha. Waa akkanaa wanni dura ijaaramaa gubbaa gadi dhufe. Waggaa 50 ta'e waggaa 100 dura wanni amma godhamaa jira kun waan beektaa godhamaa ture. Engedda beektaa waan kana yeroo darbe waan kana irratti hin watu tuttuqa. Amantaa ortodoksii ka akkaataa wanni kun taate Oromoo itti amanuun jiru jedhatti hin jiru akka guutuu walii galaatti karaa malee Oromoo dhiibanii himan odoo wanni beektaa waan barbaachisaa yookiin waan amantaa gaarii taate akan taane Oromoo gadi dhiibaa jira. Kanaafuu namni wanna hunnaa sitta dhiiba sirraa fudhataman qabu. Nammate awwanni kun waan maatii kiyya akaakoo kiyyaa fi abbaa kiyyarraa waan dhaqqabaa as ga'e. Waan biraan jenne akkanaan jedhanii beektaa waa amantii akkam jechi jedhanii isaan hin barsiine. Dhiira ta'e dubartii ta'e mataarraa haadanii mulluccirraa godhanii isaan waan takkatti hin beekamu. Isi maanti nutti galee jedha ummata afaan qawweetti qabaniiranii wanni jedhanii tuba wanni jedhanii mataarraa haadanii bishaan qabbanawaatti naqan. Bishaan qabbanaawaa kan namni herregu barii cuuquu jedhanii ganama subii jedhan. Bishaan qabban mee wanni kun waa uumee haasa'u miti waa dhagaa guddaa. Bishaan qabbanaawaa nutti ganama subii mataan nurraa haadanii jedhan. Yaati bishaan qabbanaawaa ati latti ta'e duruu lafa qabbanootu akka ammaa kanan oo'i dabalamee jiru
yeroo sanitti bishaan qabbanaawwaatti naqasanii nafna maa kun irrifa kayyi karaa jalaatiin waan qabanne fakkaayyi irraa wabaalu jira hafuur badaasu amma yoo sabbaa jedhamne rifuutaan yoo lafa muudata karraa baakkaan kadeera ta'eeni walde quuqqis kan dubartii ta'eeni walatte quuqqis jedhama walatte quuqqis jedhama gootee jedhanii beekta wani waan kanatti baasanii ateen walde quuqqis jedhanii beekta gaafa bishaan qabbanaa waaqa itti naqaru gane jechuun akka baay'ee loqota naannoo keenyatti dhufu harka nama baatu jechuudha. Hingane walatte walde quuqqis jedhani waa waliin jirre waa akkanaa kana godha waa ati fedhan qabi waan beektaa yennaa fudhatanii sitti himanii mataa kee keessa galchichaa sin barsiisin humnaan qabanii sitti miicaa turan jechuudha. Kanaafuu wanni kun Oromoo seenu. Nama ta'e ilaal wallaalanii mooti amma wanni isaan itti karoora godhatan. Ati beeki waan siyaasaa dammaqa haga mataatti ol qabaadhu ati wallaali haga Oromoo taatetti impaayiriitti san keessatti amma dammaqa Haacaaluu Hundeessaa siyaasaan dammaqa haganni waan kana haganni fagaate qabeen isarraa du'a oolchite oolte dammaqeera ajjeesan haa jennu. Intala Oromoo ሃይማኖት badhaadhaa isii lakkisi abbaa isiitu waan siyaasaa ta'e waan takkatti waan beeku qabu jedha. Ittaatti tun nama akkaadaamishaaniitu baay'ee barnootaan jabdu jedhan. Nama saayintistii addunyaa ta'uu danda'u jedhan. Maan baatteer ture ሃይማኖት badhaadhaa jedhamu. Kanumatti nuttaka boru Oromummaa nurra dhalaamoti. Tokko beekumsaanu lama ilmee dhaltuunu. Nama kanaamoti Oromoo tanaa ammallee ka duruu itti kuulan jedha hegeree tanaa si qannaa jedhane intala san me kaampaasii guddoo faakaaltii Xuqur Ambessaa san keessatti faakaaltii agas geettu keessatti billawa hoomilesi ijjeese jedhamaa kaa ilaali. Amma wanni waan kana wal bira siif ta'eefi wanni yakkin tana sanii haga qoratamee kana sababisee akkana hin jenne lafa kaameeraa wanni kun beekta kolleejii guddoo wanni waan kana hundaan ta'eeru kagati qulqulloottee gadi hin bahin ka Haacaaluu lafa qulqulloottee gadi hin bahin ati beeki siyaasa wallaan yoo hegeree jabaata yoo beekta tajaajiltuu akka OPDO kanan ta'in yoo boru ati beekta hegeree Oromoo waan guddisaa taate hiree haymaanooti badhaadhaa mudate santi eenyulle ilma xiqqaa waggaa 10 mal ta'e hegeree keessa dhagarteenna wanni na du'uuf Oromummaa isaa duwwa maaliif gada bahuu dhabde wanni intala sanii qoratamee gangalatee amma fifuu jedhamtee hoomilesi ijjeesedha. Meeyennuma san beektaa yookiin nama karaa san deemu dhagganii fuudhanii akka beektaa Xilaahuu Jaamii kan amma itti faafanu hayyee Haacaaluu Hundeessaa kanaan ilaa wani kun wal fakkaatti bari adoomma namni beektaa ta'ee waan kana xiinxale. Kakaanee lakane akka kan fakkiidhaa kaase waa fuula duraa jiraaf kaase nuti lammii biyya saniitiin akka lammii illee nullaala gadaa fi maaloo badaa irrachaa fi xinqata mee akkuma sanii wal fuudhe wal bira xinqati haga kana gabbate jiraan jiru wayaa uffata lakkisi ta Oromoo irra ciran qullaa ويا الرجل دوسني ربال لسا عادات وفتة بوتة جدنين تساني عادة باندرا
illegality sera ala nama callamoti lafa duuchi ati beetta dalle mana keetti qabeenna keetti odoo sin gaafatee qalama alaabaa kana duuchi dibaatu waan maskiita finfinne akka elle kana garko deemani maskiitu walli dibichaatti deeman jechuudha. Wanno kuma nuti lammi biyya saniiti lammi beetta sanuu heeraaf seeraan hin bulu seerri isaan hin daangessi. Seerri biyya sanii ka irra ijaarame warroota seerri ijaarameef jira. Warroota ammoo seera hojiirra oolchu jira. Seerri sun isaan hin laalu. Isaan seeraa ol jira. Kanaafi wanni lafa sanirra deemaa jira. Koronaa dhufe wanni feete dhutte odoo wanni feete taate haga lafa san keessatti biyya keenya sanirratti humna taane matana goote kana dhaabunarra jenne humnaan wal dura dhaabbanne abbaa biyyaa haga biyya keenyatti abboominitti akka biyyi keenya sun keenya jenne ma akkamiin dubba si dhooga seera mootummaa ijaarame jira akatin goone uffata aadaa Oromoo magaala Finfinnee keessa yoo adda uffattee ati deemte fooqirraan takka darbanii geessan jedhan adda guutuu Finfinnee callaa miti guutuu magaala Oromiyaa keessa jiru hunda isaan raayitii qabanii nama isaa poolisiin ramadamaa fi doofaan qawwee gula deema nama isa jeesu irraa eega jechuudha. Kanaaf diqqoowwanni amma jedhan karaa Harargee keessatti alaabaa isaa fuudhanii fafannisan kaan diqqoo qeerroon karaa Harargee kun irraa ciccirtee diqqoo hafuura akkasii san dhage. Waan sanii alaa addeen jirtutti alaabaa Miniliki lummuxxii warri lummuxxii kun harka qurciisanii harka qurcii irra kaatanii ammoo ka sirreessu tokko ka beektaa isa dachaasu tokko harka irra kee yoo ati dhagaatu harka tutumaa quba fayyaalessu tokkollee kan qabne alaabaa qurcii tortoraa ajaawaa gadi nuttaan qabanii gadi nuttaan dhiibatan jechuudha. Kanaaf haga biyyi suni biyya keennan ta'in hubanne OPDO'n haga siin melaan siyaasa tajaajiltuu ta'an namni tokko maaliif alaabaa kan uffatee bahe wanni kun gaafa gaddaa kun ta'eeraa jedhee namni fuula dura bahee dubbate jira. Yoo amma achi as garagala hore hawaltaa nuti hawalonni jennuti yakkineerra dhiifama jedhan mi addee qaxxaamuran takka barbaadaniirani laga bucha barbaadanii jira. Ammallee yaada biraan alchuun dandeenye bara. Waan gaafa gaddaa nu sobaneeni ammallee dogorgorre beektaa tadabartetti diqqoo ta'aa dhuttu guddoodha. Jedhannee kanaan mataa si burjaajissicha yaadan jechi kun gaafa duraatuu jedhamee bara. Amma kanarraa ka'e waan biraa uumuu dandeenye. Waan siyaasaa ammaa dhiyoo kana jaarroleeni Oromootu wajjadaan takka yoo dhagee waan gaafa kaan mi'aawa. Dr. Lammaa Magarsaatiif gadduu Andargaachoo wayyaanee buus ofirraa darbaticha gaafas yaada isa uumanii hin mi'aawa gaafas amma jedhanii akka waan kaan wani sun umurii guutuu dhaabattee achi mi'oofti se'anii guyyaa inni ekspaardii ta'u akka dhufu hin barre. Adda ammoo lammaa fi gadduun irraa buqqisanii lammaa fi gadduun bakka adda isaan jiran hin beekaman. Lemmaan duruu irraa fudhatanii arani. Addatti tiim lemmaan akkasii lemmaanuu jiru. Gadduunuu adda cinaan deebi'ee gatameera. Jaarroleen waan kana gadi dhaadde kasilaa itti mataa isaa. Adda eessaa dhufeera doofaan keenya. Waan tortoree yaada tortoree shamaate.
wali shama beettaaje ara amanii kunno aboo tajaajila ayyuu taatan jedhanii achi araan jechuudha ammoo tooppikii kanaa muti waan hin taane keessan galu yeroo biraatti haasa'uu dandeenya asirra dhaaba kana. Ulfaadhu wayyame Adisha waan ka'uu malikaasteerta Oromoon gaafa tuuban beektaa aadaa fi addunyaan sin argini bitaan siin toriin mirgaan siin toriin akka bishaan kanaa bushaa jedhanii barii itti naqan jedhe akkasii amma milaali miskiida geessanii waan hin jirre godhaa turanii miskiida geessanii alaabaa keenyatti isiniif fannisnaa. Alaabaa ortodoksii nama amantaa kiyyarraa tanarraa fiddee fannisa. Fedhii keetiin har'a fe'ataa jechuudha. Biyya san keessatti dirqamaan fedhii nama tokko sirra fe'ata. Biyya akkasii kana keessa jirra. Kana keessaa ba'uu fi uummanni keenya yoo cimee qabsaa'ee yoo cimee kutatee gatiin kaffalamee mootummaan abbaa irree irraa gadi buuse qofa akka bilisaan jiraatu abdanna. Yoo waan jettu qabaatte jedhiini nu xumurii hin xumurra yoo daqiiqaa lamaan tokko keessatti waan jettu qabaatte. Lakki ammaa fi waan jedhu qabu yoo gara waan biraa dabarre saatiin dhufaa fudhatte. Yeroo biraatti deebinaa waa'ee boombii naannoo Amaaraatti Oroo Amaaraa jedhanii ammas kaartaa kalee nyaatame sanii gadi baafatanii jiranii kaartaa sarratti gizee biraatti deebinee wanta irra geenne guurree ummata gadimnaa ummata keenyatti himnaa jarri addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee jedhe Hacaaluuni addaggeen safuun beektu ammas Oromoo gowwoomsinettee asii achi kakkaatti isa sarratti gizee biraatti deebinaa Adishaa kiyya waan dhuftee fi ulfaadhu wayyami kanarra sagantaa keenya xumurra ulfaadha daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko miidiyaa sheer gochuun dagatinaa. Addisuu duubaa nama jedhamu dhukkuffatee jira. Adaraa Oromummaatiin isin gaafannaa. Addisuu duubaa kana waan qaddanuun doolaara 20 50 waan qabdanuun gargaara. Kalattiin lamaan isa jala feelteetee jirti. Kana jedhee isinii xumuraa waan nu daawwattaniif ulfaadhaa wayyamaa Gumi Boko sheer gochuun dagatinaa. Laayikis gochuun dagatinaa. Yuutuubii isaas sabskiraayib godhaa. Qarshii naman kaffalchiisu waan qarshii naman kaffalchiisne sagantaa keenya nu dhiyeessinu. Karaa YouTube illeen akka argattanuuf jennee kana gaafanne ulfaadhaa wayyamaa waan dhuftaneef ulfaadhaa isiniin jenna jiraadha. Galatoomaa jedhamu.